Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabeetti dhaabbiin biqiltuu nyaataaf oolan gaggeeffame. Qophicha irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee hooggantoonni mootummaa fi jiraattonni kutaa magaalichaa hirmaatanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa haasawa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti galmoota karoora bara 2016 akka biyyaatti qabame keessaa magaalaa keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudha waan ta'eef nutis kanuma galtee godhachuun qonna ammayyaa magaalaa keessatti misoomsuuf kutaawwan magaalichaa hunda keessatti tarkaanfii haarawaan hojiitti gallee jirra jedha. Karoora imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf hojiin gama qonnaatiin hojjetamaa jiru abdachiisaadha. Galmoota akka magaalaatti qabaman keessaa inni tokko wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf magaala keessatti qonna magaalaa karaa kanaan dura hin yaadamneen yaadamoota haaraa fi tarkaanfilee haaraa mootummaan keenya baase hojiirra oolchuudhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf hojiileen waggoottan sadan arfan darban hojjetaman bu'aa qabatamaa fidaa jiru. Akka magaala keenyaattis yoo ilaallu keessumaa nyaata boroo koo keessatti ajandaa akka biyyaatti sosochii bal'aa uumameen qabatamaa magaalaa Adaamaatiin hojiin naannoo kanatti hojjetame dhugaadhumaan yoo hojjechuu danda'ame jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruun akka danda'amuu fi qaala'insa jireenyaa iddoo adda addaatti karaa adda addaatiin nu qunnamaa jiruu fi hawaasa keenya harka qalleeyyii fi hojjetaa mootummaa galii gadaanaa qaban miidhaa jiru kana hammam tasgabbeessuu akka dandeenyu agarsiistuuwwan waggaa tokko keessatti mul'atan dhugaa qabatamaa ta'ee argamee jira jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan bara kanas galmoota gurguddaa akka biyyaatti akka naannootti karoorfannee fi milkeessuudhaaf hojjechuu qabna jennee nutis sadarkaa keenyatti karoorsine keessaa hojiiwwan qonnaa inisheetiiviiwwan hedduu yaadamoota gurguddaa of keessaa qaban akka magaalaa keenyaatti hojiirra oolchuu qabna jennee hojiitti seennee jirra. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa Dr. Nuraddiin Mohammad akka jedhanitti akka magaalichaatti ganna kana biqiltuu dhaabamaa jiran keessaa dhibbantaan 30 biqiltuu nyaataaf oolan yoo ta'u hanga ammaatti biqiltuu sanyii kuduraalee kiiloogiraama 117 kutaa magaalaa hundatti raabsamee dhaabamaa jira jedhan. Akkuma beekamu sagantaa dhaabbii asharaa magariisaa kabajamoo muummichi ministeera keenya jalqabanii bara baraatti deemaa jirra. Raawwii isaallee bara baraan akkasuma saniin baay'ee dabalaa jira. Haaluma kanaan biqiltuu dhaabnu keessaa dhibbantaan 30 biqiltuu nyaata namaatiif ta'u dhaabuu qabna jennee yaadne kanneen hafan immoo kan faalamisa qilleensaatiif dhiqamsa biyyoo fi bishaanii ittisuudhaaf gargaaran akkasuma biqiltuu miidhaginaan gargaaran waan ta'eef kana keessatti dhibbantaa 30 san biqiltuun kanaan booda dhaabnu harki 30 biqiltuu nyaataaf ta'uu qaba jedhanii kallattiin deemaa jirra. Haaluma kanaan karaa baratamee hin beekneen bara kana kutaa magaalaa akka Adaamaatti qabu jahan keessatti bulchiinsa aanaa qoda sagalan hunda keessatti jechuu karaa adda ta'e ganda baadiyyaa hunda keessatti lafa bal'aa qopheessinee kilaasteraan dhaabaa jirra. Biqiltuu nyaataaf oolan kana magaalaa keessatti misoomsuun qaala'insa gabayaa dabalaa kan jiru hanqina dhiyeessii kuduraalee mudataa jiru furuun cinaatti carraa hojii uumee diinagdee biyya keenyaa utubaa waan ta'eef hawaasnis dammaqinaan hirmaatee biqiltuu dhaabame kunuunsuun fayyadamummaa ofii mirkaneessuu qaba jedhan. Gara gabaa irratti yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kuduraalee tolaalle baay'ee gatiin isaa guddaadha. Timaatiin birii 60 darbeera. Shunkurtiin akkas darbeera. Kanaaf rakkoo kana kan fidu shirri gabaa akkuma jirtu ta'e dhiyeessii irratti hanqina jiru san yoo cabsine kanarraa kana beekan deeggarsaaf hordoffiidhaan yoo deemne waan baay'ee sirreessine inni amanna. Kanaaf shira gabaa keessatti gaggeeffamaa jiru tasgabbeessuufis galii dabalataa fiduufis nyaata karaa salphaa ta'e nyaata qulqulluu ta'e fresh ta'e itti dhiyeenyaan argachuufis dinagdee dargaggootaa fi hawaasa keenyaa kasilaa waan biraatiif baasan qusachuu irratti illee shoora guddaa taphata waan ta'eef gama qonna magaalaatiin bara kan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti karoora addaa qabannee deemuu san haalli sochii amma jiru baay'ee gaariidha waan ta'eef waan jalqabne cimsee itti qaba. Deeggarsi mootummaas akkuma jalqabe itti fufa. Hawaasni keenya immoo akkuma kanaan dura nu cinaa dhaabbatee dargaggeessi keenya qaamni hundinuu nu faana hojjechaa jiru kana akkaataa amma deemnu kana mirra amma jiru kanaan tokkummaan qabannee deemne waan baay'ee imala baay'ee deemnu san fagaachuu deemnee fagoo deemuu dandeenya. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa kutaa magaalaa Daabee obbo Amantee Addunyaa gama isaaniitiin akka kutaa magaalichaatti abukaadoo kilaastara 4 keessatti hektaara 15, muuzii kilaastara 1 keessatti hektaara 10, paappaayyaa kilaastara 4 keessatti hektaara 10 fi muduraaleen biroo dhaabamee jira jedhan. Kutaa magaalaa keenyatti guyyaa har'aa kana
lafa avokaadoo inisheetiviidhaan dhaabatii kan jirru ta'uu isaati. Akka kutaa magaalaa keenyatti avokaadoo inisheetiviidhaan kilaastara 4 keessatti naannoo hektaara 15, muuza kilaastara 1 naannoo hektaara 10, paappayaa kilaastara 4 naannoo hektaara 10, akkasumas immoo kuduraa fi muduraa birootis kan dhaabatii jiru ta'uu isaati. Egaa lafti avokaadoo fi akkasumas immoo muduraawwan biroo dhaabbatan kunis immoo duwwaa buluun qabu waan ta'eef isa kana keessa kuduraawwan gosa adda addaa ji'a 3 fi isaa gaditti warra ga'anii hawaasa keenyaaf nyaata wabii nyaataa mirkaneessuu danda'an guyyaa har'aa kana as keessa kan facaasaa jirru ta'uu isaati. Egaa akkuma argitu kana ganda adda addaatirraa kutaa magaalaa Daabee keessa kan jiran aanaa Solloqqee Dongorree keessa kan jiran warri asitti argite kun waldaa qotee bulaa nama 170 ol ta'utu asitti argama. Lafa kana bifa kanaan qopheessanii akka hawaasni keenya irraa fayyadamu taasisuudhaaf hojiin hojjenneen guyyaa har'aa kana facaasanii kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Waliigala akka magaalaa keenyatti inisheetivii gama misooma muduraa fi akkasumas immoo beelladaatiin wal qabatee jiru. Milkeessuudhaaf akka kutaa magaalaa keenyatti bal'inaan hojjechaatii kan jirru waan ta'eef akkuma argitan kana hawaasnis karaa ho'aa ta'een ba'ee hojii kana gaggeessatii kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Daabee obbo Salamoon Nagaash gama isaaniitiin akka kutaa magaalichaatti inisheetivii kilaastara qonnaa avukaadoo, muuzii, paappayaa fi kanneen biroos misoomsaa jiraachuu ibsuun guyyaa har'aa immoo kilaastara avukaadoo hektaara 4 ol ta'u irratti dhaabamee jira jedha. Qophiin keenya har'aa akkuma beekamu mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa qaala'insa dinagdee to'achuudhaaf akkasumas immoo biyyi kun dinagdeedhaan akka guddattu gochuudhaaf hojiileen inisheetiviiwwan garaagaraa irratti karoorfamanii hojjetamaati kan turani. Nus akka kutaa magaalaa keenyatti inisheetivii kilaastara qonnaa avukaadoo, inisheetivii kilaastara qonnaa muuzii, paappayaa, maangoo fi muduraalee kanneen biroos dabalatee kilaasteraan qopheessati kan jirru. Kana malees kilaasteroota horsiisa lukkuu kan horsiisa loon aannaniis dabalatee furdisa looniis dabalatee kan booyyee hojii babal'aan hojjetamaati kan turani. Guyyaa har'aa kanas kilaastera avukaadoo lafti isaa hektaara 4 ol ta'u kutaa magaalaa Daabee aanaa Solloqqee Dongorree irratti hojjechaa kan jirru. Hirmaattonni dhaabbii biqiltuu kanaa irratti hirmaatan yaada kennaniin biqiltuu dhaabame gannaa bona bishaan obaasuu fi tiiksuun faayidaaf oolchuuf gahee keenya ni baana jedhan. Akka jiraata aanaa Solloqqee Dongorreetitti biqiltuu har'a gadi baanetoo abukaadoo dhaabnee kana sirriitti kunuunsuuf hin kunuunsina sirriitti jechuudha. Uummanni kumaatamaan lakkaa'amu dhiiraa dubartiidhaan baaniiti dargaggeessaaf qarreedhaan baanii kun har'a bakka kanatti biqiltuu kana dhaabuudhaaf hirmaannaa gaarii kennanii jira. Kanaafiyyuu ammas immoo boruufis akkamitti kunuunsina yoo jenne yoo danda'amaa ta'e bishaan osoo asiin galuu baate immoo bishaan wal baasnee warrannee tooyii humna wal cimsinee bishaan obaasnee abukaadoo kanaa bichaa odoo hin ta'in jaratti waan akka qosxaa, salaaxaa, timaatimiif waan adda addaa jala faca'ee kana akka bakka ga'uuf yookiin immoo aangannaa bichaa irraa nyaachuu odoo hin ta'in bonaafillee jechuudha. Lafa kanarraa hoo akkasitti kan misoomsinu ta'e hiyyummaa sana baay'ee nurraa jiruu qaala'e kanallee baay'ee nurraa hir'isaa jechuudha.